بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوتو تابير دكتور تقيم دخي سنوبكم مجلتن التنقين خيي سنبرنا فاقو إن شاء الله تعالى رانتنا ونراها صودي ابنو قافلة تكتكا في وahee fayyaa ilma namarraa waliin haasa'uu deemna insha Allah ta'ala. Gaafii waa'ee fayyaarraa qabdan yoo kan jiraatu ta'e ni gaafattan, akkasumatti gaafiilee biraallee gartee tan isin keessa dhufte gaafachuu dandeessanii sheer godhaa wal biraan gahaa insha Allah ta'ala. Dafaa wal afeeraa hundi keessanuu baga nagayaan dhuftan. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالبلي سنيف بنا دا إيمون أن دولو دنديسن أكو مغرتي واني خنيرتي برو غمو برا بري فني إرتي أغرا جرتن إيمو بنا دا جرتي إن شاء الله تعالى. أما بنيتين جرا إدا غرتي وان براتي بني إيمو كمبيوتر راتي هوغاني في أتي برباد بنتي هوغاتي برباد شفتا yeroo programaa qofa bannaa yeroo programni dhume achi imoon tun hindalaydu jechuu. Imoon tun yeroo programni kun dhume achitti hindalaydu obboleeyyan. Kanaaf nama hedduutu bilbilaa jira, bilbila kaleessaa raayina fakkaata. Garuu uumammaan tana haareetti bilbiluu dandeessan gaafii waa'ee fayyaatii fi akkasumatti gartee gaafilee biraatis yoo kan qabaatan tahatan asirraan nu gaafachuu dandeessan. Hunda keessanuu kabajaa fi jaalalaan baga nagayaan nu dhuftan isiniin jenna. Yeroo gartee bilbila kaasuu eegalluu yoo dandahamee nama 500 takka nam 1000 takka daftanii guuttan hedduu bareedaadha. Bilbila kaasuu eegalla hundi keessa warri as keessa jirtan sheer godhaa. Gaafilee tanarraa barnoota gurguddaa akka barattan abdiin qaba. Warri gaafatus gaafii nagayaa waggaa gaafate kan gartee akkasumatti deebisaa isaa bareedduu kan naaf jechuun insha Allah ta'ala. Dafa nama kuma takka 500 guutaa. Imoon biizii tahaa jirti na fakkaata. yaa imoon biiziidha tahaa jirti na fakkaata. Taamis gool nama jirutu bilbilaa jira jalaayin kaasaa osoo nifin jala imoo dawwalutti jirraa kaasii kaa okay hayyee imoo kaasuu eegalla. isin sheer godhaan gasu. assalaamu alaikum warahmatullah. okay obboleessi keenya dafeetii hifatee kutena fakkaata insha Allah ta'ala. dafeeti dawwalee kutee akkasi abdi ibrahim arraasin asiinii miti kaasoo nabiibii khiyyaa insha Allah ta'ala. gaafii waa'ee fayyaatii fi akkasumatti gaafiilee biraarraa insha Allah kan gartee ummata keenyaaf deebisnu tahaa gama feesbuukaatiin. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. assalaamu alaikum warahmatullah. alo salaamu alaikum. alo alo salaamu alaikum obboleettiin teenya bakka fagoo. alo nin dhagaya. yaa namni gari yoggaa dawwalu niitoorkiin isaanii akka waan qabrii keessaa dawwalanii fakkaatti. jahaana yee assalaamu alaikum. وعليكم السلام. hayyo obboleettii prograama hordofaa jirta. هاي kan ani barbaade dhiifamu waliin dawaa beeytannaan jedhanii turanii lakkoofsa keessan garuu argachuu hin dandeenye. Kaammatti na dubbisaa jirtu kun lakkoofsa kiyya. Okay, keessanuma amma argadhe amma kana barnaamija keessan hordofee argadhe.
Okay. Kan isinin jechuu barbaade ani iitaa kalee qaba. Iitaa kaleetiif isin dawaa beektanii naan jedha. Okay, laal wanta kaddanaa baasi iitaa kalee hoggaa jettu afaan Oromoo kun beeyta loqoda. Iitaa kalee jechuun ka bakka tokkotti kiisilleen jedhaniini bakka tokkotti immoo yoo arabiffaa waram filkila naan jedhan ammasitti akkaan biyya Ijiptiitti jechuu biyya Ijiptii jiraatan. Kanaaf immoo isin dawaa kana hin kennitanii kanaan dura ijoolleen amaliyaa ta'anii isin gaafatanii eega amaliyaa taatee hin fayyadu jettanii. La awraa marrahimi khaniinan amaliyaa booda gartee rakkoodhaa fidaa ijje'e malee alwaram filkilaan kuni dhukkuba biraati. Iitaa kaleedhaa dhageeffadhu waan dawaa siifiin himaa katabadhu. Ayyee. Qaceellotti dhageeffadhu. Shiciir ni beeyta qamadii. Qamadii? Ayyee. Qamadii kana kan gartee sollonqeen isaa irraan ka'in yoo akkuma haadharraa bu'etti bishaanit danfista. Ayyee. Ka qololli isaa irraan ka'in. Ayyee. Eega bishaanit danfiftee bishaan isaa san jalaa naqatteeti dhuyda. Ayyee. Gama biraatiin ammoo wanni ni beeyta ashiitaa boqqolloodha. Ashiita boqqolloodha beeka garuu iyyuu ka nuti biyya hin jirru beekanii biyya kanatti wanti jiru hundi foorjiitiidha. Foorjiitii milakki dachumarraa biqila dachumarraa biqila hundinuu dachumarraa biqila. Wanni foorjiitii jedhamu hin jiru foorjiitii waan maashinni tolchu. Jechuun fakkeenyaaf bishaaniin jallisiidhaan malee akka kennaa bishaaniin wanta faayidaa hanga hunda qabu natti hin fakkaatu. Lafti addunyaa guutuun faayidaa ni qabdi wanni lafaa magaraa wanni kas jedhamu hin jiru kun orjinaalaa kun maarreedha. Bakka agartetti akka gootuun si hima. Boqqolloon tun hoggaanii fi ashiittee rifeensa qabdi rifeensa diddiimaa akka faranjii tokko. Ayyee. Rifeensa kana fuuteeti isa kanas bishaanit danfiftee bishaan isaa jalaa dhuyda. Gama biraatiin ammoo gama biraatiin qaceellotti waan hin si himu dhageeffadhu waan tana godhi. Khayaar jedhaniin biyya Arabaatti hedduun ni nyaadhama. Jira. Khayaar kana guyyatti tokko nyaachuu qabda. Haala kanaan kaleentee gama fayyaa deebitii jechuu yoo ammoo kana alaa kan taatu taate inshaallahu ta'ala gam keeysaatiin naqunnamtee waan ati godhuu qabdu siif himuun hin danda'a. Gama keessaa yeroo jettan fakkeenyaaf imoon keessan immoo misinjaraan isin dubbisee ture kaleessa. Maallaqa jira jedhan. Dhagaye obboleettiitii warri dawalaa jirtan normaan dhaabaa. Hoggaanii fi gartee naa dawwaltu yoonii fi iimorraa na dhabde yoonii fi misenjaraan na dhabde daarektii na dawwaltee na arkachuu dandeessa yoonii fi gaa haajaan si cimte akkas gootee na arkachuu dandeessa. Haala kanaan bilbiluma amma gartee na qunnamte kanaan na qunnamuu dandeessa akkas godhi waan ammaan siin jee kana haffazii qabadhu godhi. Laa jechuun ana amaliyaa seenuuf waan deemuuf atattamaan dawaa seerumaan fayyadamu barbaadeeti. Amaliyaan kiyya waan dafee doktoroonni illee dafii baasii waan naan jechaa jiraniifan. Okay, doktoroota yoo amma dhukkubni kee gartee awraa marrahim taate awraa marrahim yoo taate doktora gaafadhu kulaa miti dhukkubni kee kileedhaa miti akkas taane. Awraa makan jechuun hanga ammaatitti waram jedhu malee yaani maayini sababni isaa yoo jedheen sababa isaa hin beeknu hanga kalee kana baasnee irraa fuunee ilaallutti malee isaayyuu kalee guutumatti baasuudha malee iitaan kee kun baay'ee guddaadha jedhu jira. Okay, akki gootu obboleettiitii akki gootu dhukkuba kee maqaasaa atu hin barre dhukkuba kee maqaasaa barii daarektii naa dawwali akkasitti. Ayya. Ayyee assalamu alaikum.
akkasi obboleeyyan namni gartee kaleen dhukkubdee haala kanaanii waan nammaan jee kana guutuudhaan guututti godha rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ni fayyisa insha allahu ta'aalaa rabbi kanama fayyisu alo alo السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لايف رجعت النبأ كاته. لايف الرجل. غافي غافتو بربادي كيسان غافتو ندندوره. خيسان أما متي أما لايف الروان جروف جتشا بودا خيسان دا نورمان دا ولتي غافتا إيمو داني مت إيمو نوغانو تلايف الراباني إسينيس لايف الراني باتي. أي ما بكين جابنا من دكتور غراچا غوتو مالك كفاية ده أواس ملي الروا برا تري هذا. dhukkubni garaachaa dura dursoo namni dhukkuba garaachaa sababaan inni itti dhufu gabaabsee siifaa himu dhukkubni garaachaa sababaa hedduutti dhufa namni galgala hoggaa rafuu deemu nyaata nyaatee rafuudha namni galgala hoggaa rafuu deemu nyaata nyaatee nyaata sanuu fufurdaa nyaatee rafuu hin qabu nyaata fufurdaa namni keenya shuuroofaa nyaatee galgala rafa yeroo kana manaabaan gartee jinniin isaa ari'atti manaabaan waraabeysi isaa ari'ata manaabaan waraabeysin ari'ateetiin fiiguu dadhabe faasiin jaan wanni san rakkina garaachaa fidaa jira beer rakkinni garaachaa wanni inni itti dhufummaas gartee nyaata gubbaan nyaachuu nyaata gartee garaacha keetitti ulfaatu nyaattee rafuu akkasumatti yeroo haalan beeloyte beelti haalaan yeroo si jabaattee akka waan gartee osoo quban qabnee hancufafaa galliqimsitee nyaataa gad dhufe sehee garaachi kun asiida qaba asiida kana gannaqa asiida kana hoggaa gannaqe asiidni kuni garaacha kee kana gubaati dhufa garaachni kee hoggaa gubate booda coraa garaachaa turraa kaa coraan garaachaa eegarraa kee booda dhukkubni garaachaa si qabe jechuudha dawaan isaa ta'u maali yoo kanaan jettu taate dawaan garaachaa irra guddaan namni garaachi dhukkubu yoonii fi fayyaa harkachuu fadhe soomanuu qaba soomanni isaaf akka malee bareedaadha gama biraatiin ammoo ganamuu gartee ganama subii akka lafaa ka'etti deema fallaana tokko nyaachuu qaba waan isaa dawaadha dawaaleen taangaa gartee wanni rummaanaatis dhukke ficaa rummaanaatis ganama subii fallaana tokko qalaasatti naqee bishaaniin wali garagalchee dhugee achi booda osoo nyaanne sa'aa lama cinaa sa'aa sadi taa'ee achi booda nyaata nyaachuu qaba garaachi isaa fayyaati deebi'aa jechuu akkam sila rummaanaa moo qoola rummaanaa rummaanaa akkami fayyadamane dukaana dhayxee bitatta qoola rummaanaa naa gurguraa jetteeni rummaanuma eessaa malee qoola rummaanaa akkamiin jiraare obboleessa kiyya dukaana dhayxanii gurguranii nama keenyaatu rummaana faayidaa isaan beeyne malee rummaanni addunyaa tanarratti firii tujjaarri godhaturraa takka nuti ni darbina waan faayidaa qabu waan faayidaa hin qabne faa nyaanna tuni wallaalummarraa kan ka'e rummaana jechuun firii rabbiin jannata keessatti maqaa isii dubbatee bar akkami fayyadaman mashiisa insha allahu ta'ala carraa nama biraatiif kanneen yeroo hedduu naasa'ee fakkaata الو السلام عليكم وعليكم السلام أكيد شيء كنا كمان نغافي الحمد لله يسرى دواجر توبلي سخي أي أنا ليك دودا كان أنا ركوب ديا شيء كذي يكون جرا بقول كنا ما تندين كاو हैं دودا بيك دودا كان أنا ركوب ديا يكون جرا بقول كنا ما كاو نجباسا او جنا بولتا jangan pula pintu biru di sama laga sama tahun waktu kaya waktu itu ini sama pula weksa. Oke, lala ada jana janta.
dhalaan jala eegaa dudda kana rokko akkoo jala eegaa. Hoggaa janajjante duba kamit duydi sun dhukkubne wal janajjantanii isiin si kaafatte ati sitti kaafatta akkamit duydi sun dhukkubne dawaan tee janjanuma dhiisuudha janjanaa dhiisi. Akkasi. Aloo salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوب بلي سخي إيسانو دوا جرت. إيسانو دولا جرت. والله أسمعتي دولا جرتي. أسنا برمو. تبرام. أنا ما في أفريقيا أنا كيسة. هاي أفريقيا لنانجيخ أفريقيا بر أمارا كونك أبو بوتا يومو باتانيس. هاي غافين تمال ترى بولي سخين. غافين تدرا تصومنا جور كبتي. هاي. يوها أيامو تاتي واي دوا سوج تاني جنة. أوكي هاي. nama soomana lama soomanin jechuun soomana jechuun amata lama soomana soomanin jechuudha. Hayyee. Gaastirik hamaan qaba yooniin beela'uu sun danda'uun gaggabaa jaanneedha. Hayyee. Soomana kana kamittiin kafalaa ka duraati. Okay yoo beela'u ni gaggabaa. Was beela'uu sun danda'u. Haakima dhaqee. Akma dhaqee nafaqa dhaqee. Dawaa kannanii fi. Dawaa kannanii fi jechuun itti yaaltee yeroo hedduu itti waan ta'ettee dadhabde. Hayyee. Akkamittiin soomana na kafalaa jetti. Okay ammallee dhukkubni san irra jiraami? Irra jiree. Yoo irra jiraate inshaallahu ta'ala isii soomannummaa nurran jiru sadaqumaa baafattu khalaas. Rabbi waan hin dandeenyeen ilma namaan dararu salaata qofa gartee kasirraan buune tanaafuu nama gartee dhukkuba sukaraa qabu kasoommanuu hin dandeenye kagartee yoo beelawe gaggabuu rabbiin waan kanarraa buusee jira kun irraa bu'aa rakkootu isarraa buusaa waan ifiin darartuun qabdu obboleettiin teenya warruma gartee soomane haa fursiiftuu sadaqaa haa kannattuu waan kana gootu malee tuni rakkoo miti. Ayyee gaafii bira. Ayyee. Jechuun gizee jaartii xiyyaa hojii rafee dafee narraa baha ta dura xiqqoo jee haashuu xiqqoo deemee narraa baha. Ta lammada ammoo numa turtuu. Okay khadura shaawaan dura dafee sirraa baha. Ta lammada numa hinjirtu. Hin baatu jechuu ta lammada. Numa oolmaa hojjettu mal. Aha eegasan baqa gatta'a jechuu. Okay akki gootu inshaallahu ta'ala Afrikaa isa jirta South Afrikaa dhamo. Ati Itoophiyaa naannuma Itoophiyaa kana olloo Itoophiyaati. Keeniyaadha. Ati Somaaliyaa. Okay Somaaliyaa yoo jiraatte fagoon jirtu inshaallahu ta'ala waahee kana namootan hedduutu akkaanan irraa haasa'u fadha waahee gartee hoggaan takka jaartii xiyyaa wajji rafee bishaanii dafee narraa bahaa talamadaa irratti itti deemuu hin danda'u jeeyoon amma asirratti haasawe namootan hedduutu waan kana gartee akkaanan irraa haasa'u fadha gama duubaatiin keessaan nagaafadhu inshaallahu ta'ala waan ati godhuu qabdu akka gartee waan ati dalaguu qabdu hunda siifiin hima inshaallah hoggaan imo irraa bee dawwalteeti daarektii ana waasappii khiyyaan ana ebaluu kama waan kana si gaafateettee na beeksifta maaliif jennaan ummanni keenya yoonii fi waa'ee barsiifna jette barnootan fadhu ummata gartee barnootatti qishnaa godhu ummata amantitti qishnaa godhu tanaaf tana gam keessaatiin na gaafadhu siifiin deebisa obboleessa kiyya galatoom. Ayyee galatoomeetis dhugaaweti galatoomeetis. Galatarraa naaf ayyee salaamu alaikum. Ayyee alaikum salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkasi obboleeyyan namoo. Hello. Hello.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نجاة؟ نجيا فيا يسران ودولا جرتا. يا ربات. هاي غافين تمال ترتبر يسخي. فينك يا تكفارت هدو يا دون نبايته. اوكي ني الدنيا دا. ايه هدو يا دون نبايته خناو ريمن لين لسنا نفو. هاي مال تودا داوان جوفين سغاوة برباج. أكيد قوتو بريسا هي بارك الله فيك يعني هدو سج ها غافي بلال لين كوا تنا خيسان سغاوة برباج. اوكي تيادات نسيفين دي بس يعني هو سجباته رب سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة جئ صلاة في صبر غرغر سفدا جئ خرا ربي خيتي چي غرغلي آيات الكرسي قرأي غرتي قرآن قرأوت ديبئي يعني سبايته سرا خطا ارغم ربي صلى الله عليه وسلم وقا يعني اتبايته يا بلال جتشو ترين بلال أرحنا ميوغتك نراحي سمال أي بالصلاة صلاة جتشو لسيغلي تناف وانك صلاة يادنا مرة أوفان جرو صلاة في قرآن ربيتي ديبو يالي وبريس خيا سن غما خنان الدو سنة صلاتي ربي خي خدتشو يالي صلاة فردي اللي جبيسي يروي ساتين صلاتي غلطو متابرامو خيساني سغافة ديتي غافي خيساني سغافة ديتي نكا دايفر تاسون برباس أيه أيه أكاس الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أكم نغافي يا أبو سخي سران ودواجرتا نغافي يا سودر بيان راي تيكا لا مرة نهار ديكا نيجي ركوية تبدوكو سنبرد هاي مال تري ركون كيسان إن كان فتن لك إن كان فتن ये घर का जितना ये को अला घर में ना को कोटे को करना चीज़ माल जते गना मोगान खाओ होगान गना को कोटे में हरी पकड़ता मालिकुतिन मार कुतिन की डाले का ये हैं मार कुतिन की डाले दवा वजह तो बात أنا بيه خبرنا تنا فينتي نجبات لو قدني غري كام سالا خديرامو كام سالا كده ما زنا كم تو يغرق لك أنا بيه خدوغا ربي بيه فان رغودا لو قد خينيا تو ولدا دي فمغا نغجبو دي دجته اوكي وبليس خينيا قام مسالا خيا تو نغجبو دي ديو جاغنا مغنا فود وبليس خيا يو قامني سالا خيس غجبو دي دي سغله گدے بيسه وبليس خيا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام سغله چين گدے بيسه تكو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كم نجا شيخ؟ نجا فيا يسران ودواجرتا. سعودي عربية. اوكي سعودي عربية راغافين تمال توري. أديرو ركو أي كبادي بي وي. هاي. وكبا إنا نتركه. هاي. مودن ديت تجريد شيخ أبشر دبيته ما لك تاتي نتيمي تا أسراني ميو تاتي في تا أسراني نمنيو تاتي صدبا فنيمي الله ركون كو تما بابليكاتي أوكي فلونا نبيت شيخ
ها فنون نمبخ akkasi funuuna dadhabe sheeka waggaa meeqa akkana laddee hubare anuma funuuna haakima dhayte akka dhaqeen beeku okay haakima dhaqi haakimni dawaasiif kan inshallah ta'ala funuuna jechuun laalas funyaan kana keessa yoo viidiyoo tan sagalee qaqqabiti yetana dhagayfadhu laal funyaan kun akkana namni asiin ol bee asiin kutasa lakki asiin hin kutu asiin akkana funyaan as keessachi guddata funyaan kana keessa rakkoolee jirtu irraahi tahaa haakimni immoo gartee dawaa funyaanitti buusan tasii kannuutu jira achi dhayxee yoo haakimaan dadhabde gam keenya deebita inshallah ta'ala wanti xiqqoo kana haakimni nunuma wallaana jenneeti wanti xiqqoo kana haakimni nunuma wallaana jenneeti haakimni yoo dadhabe natti hin dhufta inshallah namni kiyyaa baay'eedha fakkeenyaaf namnummaan adda yaatu ijoollee dhayteen jirte maa furmaata arganne anis achumarra laalee dhiise. Ijoolleen gaa akkaataan itti dhukkubuu fi akkaataan itti dhukkubu wal adda ta'uu mala alaa kulli haalati dawaan isaani jira nu biraas ni jira inshaallahu ta'ala dura hakim dhaqii yaalime waan laaftuudha isin tuni wanti xiqqoo dhaffi gootu takka seeqannan sirraa kutu. Ayye Hamza kiyya galatoon. Ayye galatarraaf. Hello. Hello, sagalee achi jirtu if bira gad deebisa. Hello. 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 Warra sagalee of dhageeffatu amma booda jalaan kaasu. Hello. Hello. Warra sagalee of dhageeffatu amma booda jalaan kaasu. Hello. Hello. Sagalee si bira jirtu gaddaamse obboleessa kee. Daamsee jira. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eessaanuu dhawaa jirta? Akkamitti Yaman irraayi. Okay, Yaman irraa hayyee. Maal ture gaafiin kee? Gaafii kabaayyoo. Asiin dura karaa baharaa kana wayita deemu jechaadha. Bakka bahara kanarratti beeloynee birrii 50 wayii nama jalaa fuunee nyaannee namicha san hin beenu mee birrii tanam akkamitti kaffalla? Jalaa hattanii? Jalaa hannee eegasii wayitachi nama lama taanee jalaallee hin hanne birrii lafa buutee gurbaan eegasii argee jira mee birrii akkamitti birrii takka argitanii nuun jedhee nu nama lama hin agarre jenne namni martuu macallisee nullee macallisee achi wayita bishaan baanee jenne isaa waliin agarree birrii tan ammoo isallee hin beenu muslima ta'ee fi kiristaana ta'e isaallee hin beenu. Ayyee. Diriin goonee nyaanne kaashee kakiyyamee akkamitti firraa deebiina? Wallah waan ajaa'ibaa takki gootu. Birrii fuutan sani amma gartee gurbaa kana waan barbaaddee argachuu hin dandeenyeef jecha wanni sirratti jiru maqaa isaatiin yoon ifi gartee isan beeyne bakkatti harkattu hin beeyne maqaa isaatiin sadaqatta. Amantaa isaallee yoo ta'e rakkoon kabaja amantaa fedhe yaa ta'u. Amantuma fedhe yoo ta'u ati sadaqaa kana nama kana du'aayi godha rabbi isaa qajeelchu jaa du'aayi godha itteetuma kannitaa fi yoo fedhe rabbiin sanumaanuu isa qajeelchuu mala beeyta. Akkasii dhukkee irraa kaafne fi inni illee nu gaafate illee beekika. Bara nu maattan jechuu bar daariktu maattanii. Naaree maasuun beeyneetuma maal inni birrii qabaa nullee sun naareenneetuma dhukkee irree maasin illee beeytanii. Akkas rabbi isin araaramu wallahi hedduu haaliqni nu hundaafuu nu araaramu. Ayyee bishii
akkasi wallahi waan ajaa'iba gaafate. Alo. Halo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa shabda. Alhamdulillah nagaa fayyaa obboleessa kiyya isaanu dhawaa jirta. Saudi Arabia da Gaafii takkaan qabashaa. Ayyee gaafadhu. Sheekha Khaleetanaa fi mudhii waliin rukkubaatii daabee isaa qoricha kana hedduu himaa jirta sumaan hordofuu jiralleedha. Khalee mee khaleen eeysa mee harkaan tuqe mee eeysa khaleen. Maal jettee? Namni beeytaa gama cinaacha kana faaf qabatee khaleedha jaa beeytaa. Laalaa wallahi tiisunda cinaachaatiif haaluma Khaleen rukkubaa. Barqaama keetirraa fakkeenyaaf bakka naa'ime mee harami si dhukkuba. Laalaa duuba duuba haran rukkubdi laalmeetiin. Khaleedha ugaa jaallal gama duubaa kana jirti malee cinaacha kana karaa gartee harka kana jalaan bakka kana hin jirtu. Khaleen gama duubaa san jirti. Hayyee akkamitti dhukkubdi mee maal firra dhageessa? Halkan gizee laal guyyaallee hedduun dhukkubdu halkan gizee irra butana hirriiba natti hin dhiiftu miilli kunillee walumaa. Akkasii kaashee akkasuma hordofi jirraa beektaa bakka jabatti nammaa bartee rabbuuse udaan dha'uuti. Okay, akkas maal mee dhukkuba akkam akka firra dhageessu naa himi. Laalammaa halkan gizee irraa butana. Gizee takka kanuma na harkifattee na dhukkubdi. Hayyee. Na harkifattee na dhukkubdi ugaa isheen nakkaate miilli kun yaa mirgaa kanaa miilli ni walumaa na dhukkubee yeroo sana hirriiba natti hin dhiiftu jechuudha. Okay. Fincaan keetoo kalaraa akkam qaban yookaan bifa akkami? Maal jedhe? Fincaan irratti jijjiiramni ati garte ni jira fincaana keetii irratti? Bowlii irratti? Fincaan gizee akkana diimadhane. Alaa kulli haal fincaan nama diimachuun laal diimina wal dhabuu jira. Fakkeenyaaf nama dhugaan kalleen dhukkubdu fincaan isaa diimina qofa osoo hin ta'in diimina keessa bifa inni takkaan harkiniitti itti dhufuu danda'a. Nama diimachuu wauma jiraati. Hayyee diimina keessa diimina keessa immoo gaariin booyilii gottaa jechuun hoomachaa akkatti akka haan ittiin jechuudha gataan ittiin jechuudha. Okay. Yaa yeroodhaaf wanni ati gootu reefuun tana dubbadhee himeetiin bira kutee jira nama kaleen dhukkubdu maal akka godhuu qabu. Viidiyoo tana if duuba deebitee waan carraa namni hedduu eeggachuu jiruuf achirraa isini gaafatta gama biraatiin ammoo keessaan na dubbisuu dandeessa inshaallah. Ayya inshallah. Imo dubbisa messenger. Imo fi messengeraan osoo hin ta'in amma imoon hoggaanii fi live irraa bee isiinis live irraa baati. Ati yoo rabbi jedhee wanni ati gootu daarektii na dawwaltee daarektii san booda ana eebalu na jalaa kaaseettee si jalaa kaasee akkasitti gama waasaappiitiin naa dhufte jechuudha. Ayya inshallah. Ayya assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Halo, assalamu alaikum. Halo. Halo. Halo, nin dhagee assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyee obboleessa kiyya maal jedhe? Eessarraa nu dhawaa jira? Gaafii Debi'ii tokko. Saudi Arabiyaa irraa. Hayyee. Amma Ramadaanatti deemaa jira. Ramadaana kana keessa ijoollee nadhoodhaan haa ta'u hin ta'a ijoollee dubaraa kanaan jechuun barbaada gaafiin kee. Ramadaana keessa dhalaa janajjanuun ni ta'a jechuu barbaaddeeti miti? Hin ta'u lakke hin ta'u. Maaliif jennaan? Jechuun haa ta'u waan bira. Maaliif jennaan Ramadaana keessa ati gartee shayxaanni nu akkasitti hin jiru ni hidhama.
shaytaanni kasi jinjana keessa waa nama kuchiisu hin jiru tanaaf ramadaana keessa baatiin baatii ibaadaati baatiin baatii rabbitti dhihaatanii waan kana hundarraa fagaattee akkasumatti ramadaana boodallee gartee waan kanarraa fagaachuu yaaluu dandahuu qabda ammoo ramadaana keessa dalagaaleen akkanaa gartee man lam yadaa qawla zuuri jee ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam namni gartee jecha fokkotaa hin dhiisin soomana keessatti falaysa lillahi haaja rabbiin haajata akka ittiin qabu soomana isaa akkuma harree afaanii dhaate jechuu sigalee jecha ajaa jecha waan hin taane haa ta'u dhiibnee khayriidhuma wal gorsaa waliin yoo haasofne rakkoo ni qabdi. Daawaa waliin goone jettanii nam lama qofa waliin bilbiltanii. Akka jecha gaarii qofa walitti haasoytanii. Isiin san nama ati fuute moo kaatiin fuudhini moo meenaayin? Muchuuf innan deema malee ganaa hin fuune beeksanii. Okay, hoggaa dawwaltuu fi yoo gartee gaa waan fokkottuu naasoyne waliin haasa'uun haraami jechuun hin taatu garuu immoo ati if eeggannaa godhi intala jaalattu ta fuudhuu deemtu yoo kan taatu taate wahuma gaarii haasawaa malee waan fokkottuu ati silaa irrumaa fagaattee bareedaadha na fakkaata garuu immoo haraami isiin hin jewan wajji haasa'uun. Okay, galatoomaa isheera. Ayyee galatarraa naafa. Alo, assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Shukr. Nagami? Naga alhamdulillah galata rabbi. Te isaanu dhawaa jirta? Itoophiyaa daamirraa. Masha Allah. Itoophiyaa umateenya adaama umateenya taasita namoo? Adaama nagami? Haya. Maal ture gaafiin kee? Galata sheekh. An gaafiin kiyya gaafii wanni kan osoo hin ta'in gaafii biraatti gaafachuun danda'a. Ni dandeessa gaafachuu? Gaafii fayyaa osoo hin ta'in. Ni dandeessa gaafachuu. Gaafiin kiyya koomentii jalatti yeroo messengeraallee tekstii godhellaallee ta'a. Waa'ee piriisarchi isin irraa asirraa akkamiin san akkan information agarutti duraa lafa yuuroo kumaa ol ja'a. Agamta akka dhugaadha. Wahee piriisarchi. Asirraa illee na deebisuu baattu fuuta viidiyoodhaan illee nuuf isiniif hin dhufechuun ni danda'ama jechuun. Okay, yaa san qaceelloo viidiyoo maanii isinii dhufa baga na yaadachiiftee ho'i. Maaliif hin dhiise beektaa waan akkana silaa hedduun uummata keenya barsiisuuf yaada qabaa akkaataa isaan itti maallaqa intarneeta kanarraa godhanii garuu uummata kanaatu uummata barnoota fudhatuu miti laal. Uummata gartee nama garii harabbi qaceelchee as keessa jira malee irra guddaan isaanii gartee baqaraa fi hoolaa lafa yaa'u amma uummanni gaggaariin gartee barnoota fudhatus akkuma hamaan jirutti jira jechuu barbaadeeti. Akkuma viidiyoo fi ilaalee turetti uummanni akkatti afaanii naasoo kun uummata itti fayyadamaatuma siyaasaan jechuu siif hin quudhan uummata sirriitii miti kanneen uummata qalbii namaa cabsuudhaan beekamu. Bani Israa'el Oromootii bar. Bani Israa'el Oromootii uummanni garii. Taate abiibee kiyya inshaallah. Jalayya galata. Galatarraa. Akkasi Bani Israa'el Oromootii jira jechuu barbaadeeti. Alo, salaamu alaikum. Salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. أي سراي؟ سعود عربية. غاري قوتي بريسقية سجلة سبرة جبت سنگ كتك كيس. سجلة سبرة جبت سنگ كتك كيس وغانا تياسويت. Obbaa diigamee lammeessaa obbaa jaaran masjida kana ni bal'ifna jedhanii inni duraan jaare sun ajiriin isaa achumatti jalaa dhaabbata. La hin dhaabbatu. Inumaatu
ajrii ummata masgiida haaree jaaree kanaas waliin qaba ta khataraa duraa qabullee dhagayse namni tokko hoggaa masgiida tokko jaare namni tokko hoggaa masgiida tokko jaare obboleessi keenya wanni jedhe namni tokko hoggaa masgiida tokko jaare masgiida sanni ballifna ja'anii yoonii fi jalaa diigan ajriin isaa achuma dhaabbatti jee lakki inumaatu masgiida guddaa jaarame kanaas akka waan inni jaaretti rabbi isaa isaaba khataraa duraatiis isaa isaaba sii galee maaliif jennaan isaatu waan kana lafa kaaye jechuu akka masgiidni kun asib ballatu aboo xiqqaate masgiidni kun gurbaan kun gaafa san humna isaatii hangana ture arraan tana ni ballifna ja'anii kaballate sanis mindaa waliin qabde jechuu ummata sanirraa isa osoon irranne sirraa isa osoon irranne السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي سران ودواجر تا عبد الناصر كين. صدر أبي على دينجد اللي سوتو بسين ترى. لكن هذا كم نيجي قبضة. نجيان كبا الحمد لله عبد الناصر تليجرامان يا. إيه تليجرامان. يا دد تليجرامان مكان جرتي مونتي أيه. وين سيجافة شوف هذا وارو جانا ما سيجافة ده خنا رتي ودكوبار راي مدي. أوكي. أونلاين الرامال لك أرجع شو خنا إدو تك جيمي إدو جبوفني جيمي سنجيمي أتي جبو سايت ساين لي جبوفني اتفاق دمي حالة تخسبا فتني في خنا نودي بتشربه تا يعني بقولنا يسي خنا اسمه رتي يعني تلاقي برالي ديفني سيرت لي بيزي تيدي. على اتخاذ فتني في خنا ندبي خلاص بس أجمعين فراني و ديسي وخلاص أتي جيمي سندوس كانت تلفي خلاص وانسن ونقولوا رتاكا أتي قول آيات سنة قولتين إن شاء الله تعالى أكاتا اتخاذ فتن فيديو تكلي دلقين تري قرومو إن شاء الله الردي بيتي نسني دلقا ورقرتي واني فيديو دلقتي خا بيبالا قبو فتشومو بيبالا سنرتي چبودا ترانسفر بكا جو تجرد چمارت تويته قوت بيبالا خانا فكينا بغزب ونن كان اما فكينا لكوزا سودة عربية خانا يوب ونن ركوكا بانمني غرين اما لوكشين سودة عربية ججرو اند الدوجان اكا غريتي بيبال خانو مبيا خيسا جنو سفايدا PayPal خبية خيسن جرّي بنتشون فايدان كابو بيجو ما خيسة جرّت سنتي بنت. اوكي دبي فيديو سنرت خاكت خسابا فتنقو يبرات نسي فيديو يا سنفي في دجيتين كوتة يا. اندلين فين جاب. يشون نمن دي بويتشو فديتي خيسابا فتشو نيجا تكا PayPal بنت. اوكي راكم قبو دوغل تومي خلاص كانوا مرتي يعني خنا رت جفلو غمالي في يو دوغمان وان دوغا تاتو تاتي نمني خنيا سندت بيزي تي يو خوام فايده قبضو تاتي رافيه دمني چور بادت يا الرافيه دمن ان شاء الله تعالى لما خنيا خناتو فايدان فين لال تپا في خفلا في نما غرتي غرو بچكو كو جيسان تبچيسو فدت وان فايده تكم فدت لا وانا كسي سنتك انه يادي وانا كسي نمني رافيه دمو بخادي قومنتي جلتي مال جچو خنا خلاص نجرامي كس جمله لا برازيتي وني فرادة ابن فاتح بنت اسلامي في غرتي بني اسرائيل ورموتي جرا امه بني اسرائيل حكم خانو مكه بني اسرائيل خوانتي تتفيدما خيسان غرتي اساني فنتان دبين يعني سنبر عاملوا ما نما بوسو في خنا في أتى إن شاء الله وان نمني كلها برنوتك جزنا ما أفكنه أرو سينغابو أبا فديستان أونلاين رت بروم سنا ما أفكنه تعمره بروم سسان اتفايدة بروم فايدة بعد أما يرو يدو سبسكرايب قدا مال قدا سبسكرايب كي يقوم يدبو قدا بروم سي أدد سني خنّة شكرته نمني سلا بروم سخنّة دي بروم سسان جزء بروم سسون اتطول نمني دن تفاز دبيتو وان سن أردو
sanii busla barumsa waan akkana kan itti fuftee hedduu takka bareedaadha. Anammoo garuu akka kiyyatti email hedduun qaba. Email hedduu sanillee subscribe su godhatiin jira. Nama arkinirraa jechuun yaalin jawaalaan arkee waan kana hundirratti illee subscribe walla hedduu takkaan si godhee ture nama waa'ee YouTube kana dalagee jechuun fakkeenyaaf subscribe nu godhaana jajjabeessaa jiru kan nama hedduurraa hin jawaala isaallee irraa fuudhee subscribe godhuu ture matamu khiyyaa'u. Waaw galatoomii wallahi. Akkasitti inshallah silaa barumsa akkasii sanfaa nu kan ittiin hedduu isin jaalladha. Yani barumsa abshir gruppillee godha waan akkasii isin hin jeetin ture. Inin kan abshir. Fakkeenyaaf amma barumsa akkasii silaa yani yoo ati bas namni kun amilee nama kaanii fakkeenyaaf namni kun amilee si cabsuu barbaadu ta'e yoo ol yani gruppi irratti nu barsiisu yoo taates waan akkana kanaan nama sini qopheessina yoo ta'es rakkoon qabu. Taate gruppi telegrama nu jaari gruppi maqaan isii teknoolojii itti banii achi booda keessatti aadna godhini qabdaami bilbila kee. Hin qabee telegramni keessanuma mee? Sanuma yaa. Haala sarakoon hin jiru ayyaan shir. Ayyee bibi. Ayyee galatoomee hedduu takka. Galatarraa naaf yaa bibi. Ayyee. Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ay sarranu dawa jirta. Eka. Awad irrahi. Ayye gaafii inte sammal turte. Gaafiin kiyya waa fayyaa ilaallata. Wanni kun wanni an gaafadhuuf yani dirqama baruu waan barbaaduufi. Okay, gaafadhu ayye. Dursa ati doktora? Ani yaa khitaaban gartee wahee xibbiidha alhamdulillah baradheetiin jira. Yani Qur'aan Rabbii irraa nu himtamoo barnoota zabanaawii faranjii kana barattee dachirraa nu himta? Mee waan takka bakka tanatti addasii yaa ibsu obboleessa khiyyaa doktora hoggaa ja'an jechi doktora ja'amu kuni shahaadaa mana barnootaa seenanii shahaadaa fudhatanii inni kun doktora ta'e jaanii achi bahu taakka ji kitaabotan khabiraati jira kitaaba gartee ulamaa'ileen islaamaa gurguddan barreessite kitaaba gartee waa'ee fayyaa irratti hundaa'u siigalee kitaaba gartee akka xibbun nabawiyyaa xibbii gartee nabii ja'anii maqaatti baasanii ibnul qayyim al-jawziin katabee akkasumatti kitaaba gartee ابن سينان كتبه عالم قدا بكما فلسفة إسلاماتي خطابة تسهيلي جرا تذكرات جرا كنوزات جرا خطابة فيادا هدو جرا يوني في سيلا كايغا مكتبا قوتو للكاومتين دمتو واحد دواء عشاب الراهن دبتشا جرا أمو خطابني دواء عشابها سوخون قاما نماتي سنماني برسيسا واحد دو نماني برسيسا تناف akkaataa isin itti beeytan doktora jechuun nama huccuu adii uffatee waan takka asirra fannifatee waan takka gurra kaayatu qofa namni keenya beeka. Tanaafuu ani doktora akkasii osoon ta'in doktora gartee xibbiiti. Amma sii galee? Amma sheega maal seeta? Wannan si gaafachuu fedhu waan qoosaa yaani akka namni yookaan namni koomantii jala qoosu kan osoo hin ta'in doktorummaa keetis ittiin siin safaatu osoo hin ta'in dhugarraa si gaafachuu waan barbaadeef jechuudha. Amma gaafii kiyya ittiin fufa akka ta'ettu beekta. Itti fufi. Gaafiin kiyya yeroo qabbanti biyya Arabaa kana keessatti baatii 6 qofaan deebiti. Baatii 6 boodaan deebiti qabbanti baatii 6 jechuudha. Baatiin 6 oowwaa baatiin 6 qabbana. Yeroo baatiin oowwaa dhumattee qabbanti deebitu sani luka kiyyoo gadiif haana gar jalaani gartaame achis lukuma san qofatu taljiina irratti haa beekta.
dadhabe egaa yeroo yookiin daqiiqaa 10 akkasumatti qabbanaa'ee wayita achi ka'u hanga mataa na dhufa rifeensa qabbachisa mataa jechuudha. Achi booda oowwan gadhiisa qabbana san booda. Achi booda eega qabbana san dhageesse booda qaama kee kana keessa oowwa gadhiisee haga gartee ati qaama keetirratti osoo qaama keen xuyne oowwa dhageessu si godhe jechuudha. Oowwa dhaga'u hanga hurkanarraa baasutti gahaa amma maaliif hin jedhe mana yaalaatis akka hin deemne jennu taraa 4 irrallee 5 irrallee deemee qofamaa fi dawaa adda addaa nama kennanii biyya arabaatti dhibeen kee kana siin hin jedhanii dawaa si kennanii dumaan oma yerooti glukoosum si jedhanii gasi dhiisanii beektaa. Okay, ati immoo obboleessa kiyya wanni si jiru qabbana bishaanii jedhaniiti wanni takka jirti. Qabbana bishaanii tanarra guddaan warri gartee amma namni keenya doktoratti beeku kuni qabbana bishaanii waan jedhamu tana irra guddaan beekan kitaaba gartee islaamni barreessa irraa argachuu dandeessa. Qabbanti bishaanii tun yeroo takka takka gama miilaa kana jirti, yeroo takka takka gama harkaa kana jirti. Yeroo takka takka duyda keessa fakkeenyaaf amma namni keenya tulluu wayii faa duydarra nama baatee nama akkana deemu beektaa. Akka fakkeenya wucibeedhaama wucibee waan jedhamu tokko beektaa. Wucibeen beeku tulluu duydaa jedhanii waan takka ta duydaa akkana nama golleessitee kana gannama qabdee ooftu san namni keenya san uumamuma rabbii beeka. Wanni san dhukkuba garuu bishaan nazalaataa jedhanii kan sammuu kana gama walirraa gabbuu jira achi walitti qabamee tulluu duydarratti nama taasisa khabiraatii jira bishaan biraatii jira deemee miiluma qofa dhaqee miila kana furdaa nama godhee nama taasisu. Bishaan nazalaataa jedhaniin bishaan kana hunda gartee miila kana furdisee miila kana akkanatti gartee harki kee qallaa kana miila kee guddaa kana godhee kophee kaa'achuu hin dandeessu. Waan akkasii jira atimma qabbana bishaanii waan jedhaniin si jira malee nazalaata sanillee miti. Yeroonii fi sikkee akka waan si hadochuu deemuun fakkaatu dura irratti miilaa san. Miila hadochuuf ni ta'a ati almuhiim qabbana taljiina buusee yeroo sanitti battaanee hakkuudhan jechuun uffata biyya keenyatti maal jedhaniini uffata. Fumbula. Fumbula. Kumbulu masa wayyaa beektaa afaan ol sadii. Isa san yoo kudhan irratti guurtee jette uummata akkanaan godhu. Yaa bar qabbana san laal qabbana ati ta gubbaasi fakkaata malee dura dursoo hoggaa isiin kaatu akka gartee waan miilli kee kun kee hin ta'inii si godha qabbana keessa kutee akkasuma akkasii miti. Akkasuma qaama guutuu waan nagaa yoo barbaade. Laal qabbana bishaanii waan ja'amuutu jira inshaallahu ta'ala qabbana bishaanii tana gam duubaatiin akkoo gama duubaatiin si hima asiinillee gartee uummanni akka baratuuf himuun silaa barbaachisaadha gama duubaatiin akkootu ati. Asumaan si hubadha boodarra. Amsaanii suuganura dhok. Ani dhokkaneeru ani amma waa'ee fayyaa irra jirra inshaallahu ta'ala sanitti deebina. Namni keenya akkanuma adiisi boo. Taate. Fayyaa ta'ee bilbileessi hubadha. Taate. Yeroo liif irraa buuta si deebisa. Abshira ayyee taate. Alo, assalamu alaikum. Alo, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Akkam ustaz? Nagaya fayya alhamdulillah wallahi. Eessarraa nu dhawaa jirta? Alo? Ni dhaga'amaa meesine? Ni dhaga'ame eessarraa nu dhawaa jirta? Daraliyaadha. Hayyee gaafiin ta'e maal turte? Obboleessa keenya neetworkiin qabu.
warri WhatsAppiin dawwalaa jirtan block jala seentan hin dawwalina WhatsAppiin amma boodan dawwalina na dhageeffachaa jirtan warri WhatsAppiidhaan irratti dawwalaa jirtan hin dawwalina. Alo, salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيسر رانو دوا جرتو بلي سخي. سود ربيع. اوكي. هاي غافين تيمال توري. غافين تيا وان يجرى نما بوتك مال مكان شيء. في النساء. في النساء. مال جدي مال تنبه جد جرى ونبهني بيتا موبايل سفر جروغا قنا سمي وبلي سخي دي فما وجه ايش اما سين دغيا ايوه كسينا وان يجرى نما بوتك دواني سيمالي دا يتكا كورو ممو مال انا ايتاتي كرور فوتو سينتي ان شاء الله تعالى وفكاسمو فوتو يسي ارغيني لالا هيا بار الو، السلام عليكم. الو وعليكم السلام. حمدا شيخ جابر من غافي يسران ولو جرت بلي سخي أبلي سخي حمدا شيخ جابر مقالة سعودي عربية ران زيرو جنا ما برازر. اوكي حبيبي. هاي مال تري غافينك يا حمدا شيخ جابر gama imootiin malee gama feesbuukiitiin gama miisenjaraatiin yeroo sitti haajamne si harkachuu hin dandeenyu maaliif kunu ta'a? wallahi gaafii ajaa'iban na gaafatte. Dhugaa keeti namni gama miisenjaraatiin na harkachuu gama miisenjaraatiin hedduu dhagayi siifiin mahaa hedduudha. Mee nama gartee nama kuma dhibbaatu barreessaa nama kuma dhibbannan kana jalaa kam jalaa kaaseetiin kam dhiisuu danda'ame. Yaa sirriidha beeyta haa ta'u malee beekadhu gaafiin kun gaafii kiyya bichaa miti gaafii nama hundaati beeyte. Wallahi bagarraa buqqaaftee dhugaa keeti obboleeyyan kiyya nama gartee peejii jala nama kuma dhibbaa fi kudha takkaa oliitu jira. Namni kuma dhibbaa fi kudha takkan kanarraa yoonii fi gartee namnummaan kumsoddomu yoo miiseeji ergamee kamittiin banee ilaaluu danda'a. Tanaafuu dhiifam guddaa akkanaa gootaniin barbaada akkanarran laalleen barbaada obboleeyyan kiyya. Hedduu maqaa rabbiitiin akkanarran laalle isin gaafachuu barbaada jechuu fedheeti. Dhiifama guddaa naa godha. Atuma akka obboleeyyan kiyyallee. Dhugaa beeytaa hedduutu jaalannaa beeytee maaliif jennaan? والله ربي يتشا كتولت جالنا بيته والله ربي نسايتشا نجالت النجالة سنا جالت وبلي سخي والله ربي يتشا جالنا قرو بيتا يرو فيسبوك ندور أبدي يرو وانا كان أبدي أتي نما أمنا وانت أمنا ما ربما قرو مو تكلونجي دان وان ربيتو فيسبوك يرو ندور أبدي وانا انت كان ندور أبدي موطن وان رقبدو akkanuuf tolchuutu jennee faaratti barbaanna. Gama biraatiin ammoo uummanni dubbachaa ture irratti dhaamsa tokko dabala. Maaliif jennaan akkaataa itti yuutuubitti banatanii fi akkaataa itti qarshii argatanii fi waan akkanaa tana akka silaa qocoolatti adeemsa nuuf sirreessitee nuuf tolchitee gaarii na fakkaata. أبشر نينقول إن شاء الله تعالى وبلي سخية دركما وأن خنا قولون لغاخيتي هاجم في تاتو
anamma gartee namootan akka keetiitii fi nama waan akkanaatti haajamuu jecha guruppii takka ta teknoolojii uumuun qaba jeetii yaada qaba inshaallahu ta'aalaa gaafan guruppii san uume namootan hundinuu achi keessa seenanii warra gartee bani Israa'el Oromootii jira bani Israa'el Oromoo yoo achi keessa seente firraa keessaa baafna laa ni beeyta namni kun laal akkuma rabbiin shayxaana firraa eegaa jeetti ilmi namaa kun shayxaana beeyte shayxaana qulwallaa osadeetti qaraaniituma keessaa baasan sii galtee dhugaa shayxaana qulwallaa osadeen hoggaa itti qaraate akka daaraa cilee fuute taabee kadhu dhugaa jallaan numa jira sane beeyta nama rabbiin xiqqeenya irraa jallise ilaa ubrii isaatti hin diriiru beek wallahi waan ajaa'ibaati waan akkanaafaatu jira habiibii kiyya inshaallahu ta'aalaa mee wallahi warri kana jiru kun nama hedduudha amma dirqama tahaa jechuu guruppii teknoolojii takka jaaree keessatti isin barsiisuun akkasi ani beeyta zamana dheeraan fi beeka naafeetillee wal dubbisaa turre amma zamana dheeraa wal dubbisaa turre osoo bani shayxaanaatun qilleensa gubbatti zamanaayin ammaatun qilleensa gubbatti hin beeyin hedduu gama meesenjeraatiin gama invaayidiitiin wal goraa turre beeytee siin beeka qocoollattiin si beeka waan ta'eefin ani akka dhuunfaa kiyyaatti si barbaaduun ture dhugaa rabbii akka dhuunfaa kiyyaatti si barbaaduun ture yaa rabbi dhiiroo hamdaa sheekh jaabir kan akkumatti guyyaa tokko sagalee taatana dhagee yaada garaa kiyyaa kanatti maddaa waan jaamuun na keessa dhufee kam yoo isin jeena amantaa waaw maasha allah insha allah obboleessa kiyya waliin jirra amma kun wal dhagaa jirra ganallee guruppii jaarreechi keessatti tartiibaa wal barsiifna abshira akkasi beeyta waan seenaa takka beeytee waan khayrii takka yoo hojjette yoo waan bareedu tokko nu daliitee waan tan itti fayyadamne ilmi namaa kun hundinuu gaafaati addunyaarraa kuttellee hamdaa sheekh jaabir san waan akkanaa nu dalageeffite rabbiin jannata forduuti haa kennuuf waan bareedu tokko yoo nu daliite jechuu yoo rabbiin si godhatellee jechuu siin itti faartina fi galtee dhugaa feete wallahi aboo waan akkanaa nu barsiisee kuteeti rabbi isaa hadiisu jenneeti du'aayiitiif godhe jechuu namni muslimaa beeyta du'aayii walii godhaa beeyte jechuu hoggaa fi agarree hunda du'aayii fi goona saniifuu waan bareedu takka nuuf dalagi hanqa addunyaarra jirtu umrii hanqa rabbisii kannee fi beekumsa hanqa rabbisii kannee fi walumaa galattu akka waan bareedu takka nuuf daleeytee nutilleen irraa fayyadamuu taane atilleen akka khayriitillee nasiyaa nu yaaddee jechuun dhaamsa kana dabartaa galatoome obboleessa kiyya abshirtun dirqamaa nan godhuu qaburraa hedduunaa galatoome akkasi animmoo akka dhuunfaa tokkotti siin barbaada gama keessaatiin yoo rabbi wal nu qunnamsiise gama keessaatiin haajaa tiyyataniin sitti himadhuu jira inshaallah gama keessaatiin yoo rabbi wal nu qunnamsiise sitti kan himadhu ta'a abshir obboleessa kiyya abshir akki gootu waanin anti si beeku takkaan gama teelegiraamaa takkaa gama waasaappiitiin bilbiluma kanarra na dubbisuu dandeessa booda okkee wal qunnamna abshir nama hedduu si barbaada beeyta akkuma kaan nama jibbutti kaan nama jaalata saniifuu irra guddaan keenya si jaalanna hamsaa keenya dhugaa rabbi akka ajaa'ibatti umrii rabbi si haa dheereessu bulii horii yaafe amiin habiibii kiyya hedduunaa galatoomi abshira هاي نجيت هيا نجيت حبيبي والله ربي جنة سيفا خلو بري سخية وان بريد دون دامتي ربي جنة سياقنا نيسو وان بريد دون دامتي وان غارنا دامتي أمتك إن شاء الله تعالى هنغندن دهين فيدو الأيالا fayyaduu fi sif boodarraan deebi'u insha allahu ta'ala galatoomin sin jechuu barbaade alo assalaamu alaikum
وعليكم السلام ورحمة الله. Ayya bibi isarraan nu dhawaa jirta. أنا اللي سعودي مرة ينسي دارا. Ayya. Nagee alhamdulillah galata rabbiiti gaafiin keeysan maal ture? Gaaffiin kiyya amma ustaaza aidiin dubartii anu waa'ee dubartiirraan si gaafachuu dhufe. Ayyee. Irratti kan itti dhufu amma fakkeenyaaf kan tokko tokko guyyaa sadiitti irraa baduu danda'a. Kan torbiin jira. Kan guyyaa 10 illee ni jira mitire. Yaa ilaanga guyyaa torbaaniitti halikki ilaanga torbaan ilaanga guyyaa 9ti ayyee. Ayyee kan guyyaa 2 yookaan guyyaa 3tti irraa dhaabbatu suni. Yoo salaattanii ta'amoo hanga guyyaa 7 laazima eeggachuu qabdu jechuudha. Guyyaa 7 lakkaachuun nama barbaachisa moo? Lakki la guyyaa 7 lakkaawachuu osoo hin tahin dhalaan heydii qabdu hoggaanii fi gartee heydiin isirraa dhumte isiinuu ni beeyti. Bishaan keessatti saafaa neeqee saafaa san keessa gatteessee yoonii fi gartee wanni isirraa bahu booruu bishaan keessa bittin jedhumu taate sani irraa dhumee jira jechuudha. Yoo ammoo kanuma gartee isirraa bahee daariktii lafa keessa saafaa gama jalaa bu'u taate ganaatti jira jechuudha. Akkasitti ilaaluu dandeessu. Yaani isin dhibbatti of amantee akka inni irra hin jirre ni beekte amma namni waan ofii lakki yoo irra hin jirre if amantee salaata si jalqabu qabdu wanni teessuuf hin jiru. Yaani akkuma of amanteetti jechuudha. Akkuma of amantee jettetti salaata jalqabu jechuudha. Amma barbaachisa wanni biraa. Khalaas hin jiru. Ayyee galatoomash. Galata irraa naaf obboleessa kee. Obboleeyyan wanta katanin isinii muutu jira sagantaa tana sagantaa fatwaatiif hin dhufne nuti fatwaadhaaf osoo hin tahin waa'ee gartee dhukkubaarraa haasa'uudhaaf dhufne inshaallahu ta'ala osoo wahuma dhukkubaarratti hundoytanii nu gaafattanii bareeda. Aloo assalaamu alaikum warahmatullah. Alaikum salaam. Hayyo obboleessa kiyya isaanuu dha'a jirta. Darabee irrahi. Hayya gaafiin ta'e maal ture obboleessa kiyya? Sheekha qalee tana murtii tana akkanatti kanaa wal na kukuuka. Tanumaafiin dawaa isin gaafachuu dhufe. inshallah ta'ala waa'ee khaleessi wajjin nam sadii gaafatee viidiyoo tana xiqqishaaf duuba deebistee yoo dhageeffatte ni harkatta bibii kiyya akkas naa godhe inshallah. Nama hedduu carraa eeggachaa jira waan ta'eef. Ayyee rakkoon qabu. Ayyee biraati jira. Aloo salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Eessarraa nu dha'a jirtu obboleessa keenya? Gaafii qaba. Eessarraa nu dawwalaa jirtan? Darabee. Okay, hayyee karaa gaafii teetitti dabre. Gaafiin kiyya waan dawaati. Hayyee. Karmoommoo narra baara. Hayyee. Mee qoricha isaati yoo beekte jenneeti. Okay, kormommuu jechuun afaan biraatiin naa galchime. Wallaahi afaan biraatiin hin beeku ayya. Dirmammuudha moo? Karmoommoo jecha waan asirraa
Namar baatu akka afaan Oromootiin qarmoom wachaa beenna. Ati way video naaf ati wallaalu jirra waan asirra nama baatu gaa'etu waan bakka ati tuyxe sana nin arkuu bar. Qarmoom wachaa maal baa afaan Oromootiin? Yetta. Qarmoom. Annoonno. Annoonno. Awwaas waayeen. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nak anu kami. Nagaa isinii qabna alhamdulillah galata rabbiiti. Baga Rabbi waliin gue wallah alhamdulillah jazarra Rabbiti. Baga wal nu garsiisa inshallah ta'ala. Mee kormammuun maali nu hima? Harmoom wajju yaani wanni Harmammuudha moo kormammuudha? Harmammuudha moo kormammuudha? Mee waddu manaa baasitan. Harmoomuudha. Kan yoo miidhaa si baate jechuun si dhukkubdu jechuun madaa ishiitiin goone hiddi ishiitii qaama namaa kee diimsan. Okay. Afaan Arabaatiin maal jaaniin? Afaan Arabaatiin wallaahi gaagatee keenya waa biyyeetu booyi biyyatee afaan keenyatti ammoo akka afaan wallootti si himuu jira gaa'ii. Bartanaa baran silaa walloo dur dhaqee maaliin qaba yaa obboleessa kee? Silaa aduu jira yoo utaasa keenya afaan harkaan nuyi bishaadhaaf jettee waan duruma baranna turre nuyi. Walloo tana guyyaa tokko dhaqee na fakkaata bar waa bulullee baadhu. Eko kan gaariidhaan baratiin gaammoo giree siin galleedha yoo batteessa miilaa keessatti baate jechuun warri suni. Burraatti dhaggeeffaa namarratti hundeessu. Namarratti ilaa. Buroodha. Jalaan deemti moo maali jedhan qaama namaa guutuu kee deemti. Hin googdu. Mee inshallah ta'ala footoosii naaf ergitan ni ilaala. Aywa. Foto shiitiin yoo biyyate jechuudha rakkoo qabu si ergina ree biyyate. Akkas naa godhaa wallooyyeetii yanaa galatooma. Ayyallah jeezaa akka ersiin jenna jeezaa kee guddoo rabbisi yaa godhu. Ayye achumaanuu warra walloo kana hedduun afaan isaaniitis baruuf hadha hedduun jaaladhaasi waan hin jaaladhuuf ammoo beeku rabbumaan na jaalachiise. Garuu illee hedduu si jaalanna gaati gartee walumatti dhufiidha malee nuyi immoo jaalanna turre biyyate. Akkasi habiibi. Keessa Oromiyaa keessa saba biraa gaanni kana garaa gartee gara keessa kana yaanna sabi keenya guddoo achiin nu habeenna. Akkasi dhugaa keeti. Kanaafuree bu'aa gaggaafana inshallah jechuudha. Taate. Jabaatu. Abshir ayyee taate ayyee. Ayye. Si ergina laala. Aloo salaamu alaikum way faate dhuftan haadhalaanis amma. Waalaikum salaam. Ajaa'iba isin gama khiyyaa kana dhiirumaa hoddommaata waa'ee sooshaal miidiyaa kee jalatti hedduu dhiiroo hoddommaata. Armaan tanaaf gizee meeqasatti waliin kaastu beektaa? Way faate binti islaamiyaati. Faate binti islaamiin jee. Faate binti islaamii? Maashaallah faate binti islaam teenya baga nageyaan dhuftee faate binti islaam hoggaan ji'u siifaa galchuu faatota jaaniititti ummata tokko jira warra faate binti islaam jaanii asuma jala deemee hoggaa ati waan khayrii dubbattees arrabmoo dubbatan maqaa islaamaa baafatanii sharrii dubbattus arrabmoo dubbatan. Lakki ansanii miti. Yaa faate binti islaam jetteeti bar Yahudaa Oromooti isaan faate binti islaam baafatanii ummata adaba afaan hin qabne tokko as jala jira tanaafi irra guddaa shamarran na biratti hin baay'an. Tanaafuu ati ammas yaa gaafadhu faate binti islaami moo eenyu? Ani moo? Ani garuu faatuma intala islaamaati dhuguma. Garuu warra nama arrabsan keessaa miti yaa ishee Jaaber. Akkana khalaas. Faate binti islaam tana gayaati. Laanuti sheekha keenya na arrabsinu gaafis gaafadha jedhu yaa sheekha. Faddal gaafadhu obboleetiti lakki wanni irra wajjirtaa garuu liiv irra jirra yaa.
Liifirra jirta? Eelii birra jirra. Sagaleen sodaadha. Haa sagalee kana ganna qabtaare. Laal wanna liivii tana koompitara irraa waan taateef jecha iimoon koompitara irraa sagalee gadi hin qabamtu inshaallahu ta'ala private tanaa keessa hubatti okay? Tayyib WhatsAppiin sagalee si erga. Inshaallah. Ayya nagaan jiraadha. Ayya nagaatti. Alo, assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ayya isarraan ulaa jirtu obboleessa keenya. أستاذ خنيا قالي في قاري نما السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي. isarraan ulaa jirtu. أكدت أنا خرا سعودي عربية خرا سيداجرا. ما شاء الله هي. سعودي عربية سيداجرا شيخ سعودي عربية. amma beekeetiin jira bakkaat irraa dhawaa jirtu gaafii teetti naafuu fi abii beekii. Gaafii akkasumatti maqaa jallee dha'uun barbaadne sheekha gaafii yettana osuma siin gaafadha yoo waggaa ta gaafii deemaanii beektaa raqama kee dhabaa jechuun raqama kee harkachuu kana baay'ee itti gammadee beektaa. Hedduu galatoome abii beekii yaayee. Akkasitti gaafii xiyyalle si gaafachuu barbaade asilaa meetii irratti illee si gaafachuu barbaanne rakkoon qabu garuu sumaan gaafadha waan dirqama natti taateef. Lakki yoonii fi waan miidiyaa irratti gaafachuu sodaattu taate insha Allah gama duubaatiin kophatti na gaafatta bibi kiyya tole waasaappiidhaan. Khalaas jechuun silaa raqamni waasaappiin qabdu kame. Kanaanis numan qaba waasaappi. Ala seeroo hunda siin argadha jechuun jechuun sheekha. Maqaa amma kanumaan asirratti arku kanaan qabdaa miti. Egaa kanumaanii qaba. Bakka ana maqaa kiyya kana jee asirra sin dhawachii keessaan naa himi. Karaa waasaappiitina. Eeyyeen. Ustaaza hedduu galatoome garuu wanni kun waan hedduu na rakkisaa jira beeka dhugaa hedduu na rakkisaa jira rabbii gaditti waan kanas maan gaafadhaa jeetiin taa'u jira ni beektaa. Insha Allah anillee yaalii siif hin godha gara bina beeysetti abiibi kiyya. Ayyee. Kalaas raqama kana waasaappiin nagaddeetiin karaa waasaappiitiin si dhufa. Abshir abiibi ayyee. Ayyee galatoome. Ayyee. Alo, assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل. Nagaa fayyaa abiibi isaan odaa jirta. سعودي عربية راسي في البلاد. ما شاء الله ayyee. gaafii amma mucaan si gaafate sirreessuudha siivil bileekaama mucaan karmummoo si gaafate. Baga hayyee. Karmummoon akka afaan Oromootti akka afaan Harargeetti burii jedhamti burii. Buroo moo buroo? Buroo wanta qaama namaa irratti baatee akkasitti haableedha afaan muranii ofirraa ibiddaan ofirraa guban. Ahaa buroo jechuun isii akka finniisa guddaa taatee baatu gurraachamtu. Akkasii gurraachamtee baate akka afaan Oromoo wallootti karmummoodha jennaan nuti. Waaw maasha Allah jazakallahu khairan. Abshir insha Allah ta'ala bagana beeysifte. Ayyee walleen gurbaan dawaashii barbaada si akkasitti irraa diinni deebisaaf. Akka beekemma khalaas inni hoggaana dheeniin deebisaaf akka ajaa'ibaatti. Ayyee jazakallah. Ayyee galatoome abiibi kiyya jazakallah. Akkasii daawwattootaa fi hordoftoota keenya wallaahi waan hedduu takka akka walirraa fayyadamne natti fakkaata.
إن شاء الله تعالى يروهن ده هلا خنا ولد بني واه فيار خوال قاف النتها خالق نقرتي نجا نها قدو نها تلچو نها بريچو أما غايا رو دافن اللي وانين دت أبي جروف يرو براك ولد بنو أبدين كبا ادو دت أبي تنجرا ساعتك كم مالي خني الله يبر ديمي جرو ساعتك في دقيقة دي دم أكست إن شاء الله تعالى ولد الجانة داوتوتا في وردفتوتا خيّة هاقا بروغرام براتي ولد بنوتي نقاف جالالاف خبجان ناتورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته